خرور فديت إنجرا خايو خياني خايو تجابس وأنا تكواني نبدو بديبو في إنجرت جالا أكم على تهديفو ركوع كيسو سو يرتو المونا ما ركوع ديبو جرتا ورجو سن إيزي المونا ما يرودا ركوع كيسن قلتيني lagi fada belajar dia tahu tu tak betul kayaknya wani di sini jauh cara di biar anak itu mesti rakota na jalan dia tin cara dan rakota na kayak sabah sadaf sini wani sini garu kabdu mesti jual mau nama rakota kayak sana kini jatani yani itu tak kau kamu cuci jatani cara di biar anak itu mestian syafata mana Arab agar tiap mesti dalai itu mana Arab agar saya دلقات دابيرتو النديت على دو النديت على ركوت أنا خيسا هم باساف سيني ملي تعالى ننيني قالوا سيني كان سينتي سينتي مثلا كيسا جرا لبون تجتباتو هو إفكاني تنجراني قالوا تاني جو بيتا تعالى داس هم كومتين هذا أنا تسينتي مثلا جبتو تمام تعالى هم كومتين عرامبوت دوبا جولين تيسن يو دوغا سندوبن فيديو نجرت فيديو فورماتين بويا فورماتين إسي درت nila gaysanini intalti tun qadiramte chindini raayela farra shorrogo jechu jolle san furmaateen osoo isii hin tuqindiro guyyaa isii dura qabde jolle caalaa bakka jirtu hini yetteeni jolle himsiisuuf yaalii goote osoo isii miidhin yoo dhugaa ka dubbannu taate dureetiin bada malee yettee bakka jolle itti tichuufte san bakka geesse san himuu didde jechu hayyee silaa guyyaa san intalti tun achiin duute isiidhaa kabadii keessaa hin teenye namni tokko dhagee dhagee odoo intalti san guyyaa sana achiin duute joollee xiyyeetan hanga barbaannee bakka isin jirtu san bakka isaan jiran san dheenutti joolleen tun yoo qaabeelaan haa ta'u bifa adda addaatti rakkoon irra ga'e ni miidhama maalti. Isin achiin duute eenyutu bakka isaan jiran nu hima bada furmaateen gaa numa dirte malee lubbuu keessaan baafnee fi bakka ciifturra guruppii isii bilbiltee ijoollee bakka kanaatiin haa fuudhaatteen iccitii gartee garee teenya gara furmaateetii irraa dho'ifatte san isaaniin gaamisee hin taate waa bilbilaan taate akkatti walitti himan beeku. Joolleen zakkoo harkatti harkamte kan nuti ijoollee barbaada ana furmaate jawaade namni hundinuu gamaa gamana facaalee ijoollee barbaadnu osoo nuti bakka kana jiranii itti oollee itti bullee akkasii guyyaa kan ijoollee zakkoo harka jiraachuu viidiyoo irratti agarra jechuudha. Dhagaye amma wanni waan kana siin jedhu dhiifamaa hojii wanni waan siin jechuu barbaadu wanni waan kana hunda siin jechuu jiruuf akka si mufachiisuu barbaade yookaan hamilee si cabsuu miti maalti. Garuu waan takka wal hubachiisuu fi wal hubachiisuu wal fahamsiisuu takka ni jirti miqa wanni kanaa kun uumamuu danda'a dursitee bal'istee yaaduu qabda maaliif yoo dursitee waan shakkine eega waa sirra ga'an booda boo'uun faayidaa ni qaba kana waan ta'eefin wanni kanaa nu mudachuu danda'a yoo wanni kanaa kun kan mudatu taate bikka sanitti caalaa waan kana naddi jettee akka gartee ati haramuu fiidhaan seenee tarkaanfii biraa keessa seenee mannaa teetee jettee anuun hin beekaa rakkoon nurra dhufnaanis akka dabarru ni goona malee. Ayyee tole. Gammachuun dhufnaanis. Akkanaa hubattuu jeeti yeroo san keessatti akka gartee na duraan dhaabbatee waliin sanniin beekaa rakkoon sirra dhuftus rakkoo batiyyaa aadiidha rakkoon qabu san waliif beeyna garuu hundaafuu jawaadeenis akka mana galee gaafannee. Baga rabbi si baasee jiin gamanumaanuu qaba. Aywa yaani gaabahee malee mana gahee furmaatee fi ijoollee daawwaliin agarree garuu harisii harkaa boo keetiif alhamdulillahi jawaadee nagaan ilmaan keetiifi haadha mana keetii biratti si haa deebisuun jaa inshaallah nutis dhufnee silaallee hundaafuu waan isiin akkaataa isiin si gooteef intalti shayitaatitti si wajjin haasoyinaa bal'inaani. Waan takka takkaas yaada wal dabarfannaa wanni guddaan wanni na jarjarsuu jiru wanni waan kana siin jechuu jiruuf dafee isa saniin wal qunnamee yaada wal dabarfachuu fi rakkina jiru furuu irratti gartee isaa wajjin marii godhuu waaniin jarjara karaa sanii jiruufiin amma manaas mana nam tokko hin beekne mana haarayaa mire yaada takka dhabatti atis qalbii takkaan akkaan deemee isa sanii wajjin itti wal qunnamu gartee waan takka takka haala mijeessee sirreessu akkana hubattu jechuu fi waan kana siin jechaa jiraan wanni guddaan haasootina kana na haasofsee beekadhu. Ati garuu ammaan tana caalaa yaada jijjiirraadha moo yookaan sodaa wayiiti moo maal tahee jettee waa hedduu qaqqabachuu dandeessi. Laa yaani rakkoo waan matuma xiyyaafuu seenee mataadhaan keessa jiru waan takkaas qabachuu hin danda'u taniin harkee irra gahee beekaa yoo taate malee. Akkas taanaan na baartaare. Yaani waan rakkoo keessa jirruuf walumaan seennee jirana. Walumaan seennee rakkoon tiyya rakkoo tiyya. Guyyaa sandabrus rabbumaa jee. Guyyaa rabbii jee malee hin taatu. Guyyaa rabbii jee malee hin taatu. Wanni rabbiin guban qabna ni taati. Bakka takkitti sana qofti hubannaanu waliif hubannaanu waan guddaadha jechuu barbaade. Kanaafuu atilleen hamileen akkas hin cabne. Siigalee. Rakkoon qabburaasati yaada. Wal quba qabaannaa yaada namni
adda adda yoo jiraates yoo garaadhaan yaadaan qaxee qalbiidhaan wal quba qabaate wanni uumamaa takka illee hin jiru. Wanni guddaan malee wal quba qabaachuu. Yaadni xiyyaaf ka'e gargar deemuu dhabu faallaa walii ta'uu dhabu. Bifti san jiraachuu baattee gartee walii hubannaan rakkoo feete ta dhuftee injifannee bira darbuu ni dandeenya. Inshaallah kakuna Ramadaaninis bahee jira miti. Inshaallah iida tana booda ganaa ankamiya Ramadaanas niki hambaafanne baatii takkitti talagaa waan feetin gootu akka feetin gootu. Akkaan taatu akka malee taatu dhumtee Ramadaanii dhumee soomana kan soomanni. Iida tana booda khimiya nagayaan naa dhufnaa nagayaanis deema. Lolaan naa dhufnaanis lolaan. Ammallee nagayaan naa dhufnaan jechaan waliin nagaya hin beeytuu sin jechu jira bara. Basa wanni inni nimeefi bara. Nagaya hin beeytu haa. Antara amantura deemtee isiin sibil. Tamam akka isiin wajjidee malee. Gadda gaafa si bilbiltee gartee bilbila si sanaati saddeetee haatee itti dheeyite sanuu rabbumaa bakka sanii gassi baase malee maardi. Waan takka nu godhuu dandeessu hin jiru. Yaa bonjiin meeqa. Ganaallee moo caala. Meeqa ija kan wallaalu taanaa miti. Ganaallee waan amanteetuma isiidhaa wajjin hariiroo hin hidhatin. Dhageeffadhu. Ati amanteetuma isii wajjin hariiroo rakkallee hin hidhatin. Gadda furmaatee waan siin jettee nageenya isaati. Atumaa usi shakkeetiin jiraa siin jettee armatuma keetu. Isiin haa shakkitu. Akaraa sanirra ni jira. Maaliif siin jettee ni beektaa? Maal abdatteeti humna qabdatte moo? Atis waan akka isiin goggootu san waan abdattee qabda moo? Maaliin itti dheeyxee hisii tana waa gootaa siin jettee turte beekadhu furmaatee. Dhuguma ilmarra dubbii abbaa fakkaatee janii dubbumaa ijaa beekadhu. Bara haa jettu san. Dhageessee miti bara anis eegganneetiin jira. Dandeessu qaamee lubbumaa waan irraa baaf ture. Lubbuma xiyyaa'uu dabarseetiin eeywa. Dandeenyaa moo himee? Murattee jirta akkana taanaan. Tamamni agartamee daakimee dandeenyaa lubbumaa waan irraa baaftu. Karaa isin deemtu ni deemaaf. Karaa siirii bichaan ittiin deemne malee. Siirii isin deemtuu ni achitti karaa kaaniin guutuun ni jira. Anammaan tana karoorfaddeetiin jira. Kaayyoo yoo yaani kaayyoo xiyyaafis wanni takka waan inni duuba deeguuf hin jirtu caala. Akkam? Yaani kaayyoo inni duuba deeguufis hin jirtu hin jeebar. Lubbuu tiyyaan ittiif kannaa. Yani yaada xiyyaawwan jijjiiruu kanarraa. Eewa. Duuba deebii fi jijjiirawwan yaada haaraa jijjiiruu takka hin danda'u. Yaada haaraa jijjiiruu hin jiru kaa. Yaa ummaa dhuftee san rakkummaan fedhe san dhuftee naafa qimee yoo fedhe yookaan isumaa jiraata yookaan imaa jiraata. Harittiin baasee akka. Haritti baatu. Borooytu malee intaleeltu jaani gaarii. Eega gaazexeessii sangan takka murtee qabaatte. Jeeyin hordoftootaan caalaatu dhiibee rakkoo keessa galchu jiraa ilmoo namaa. Caala teetiifuu rakkoo keessa osoo jirtuuti ilmoo namaa rakkoo dhiibu jirtaa warra jiru san dhiisii ilmoo namaa yeroodhaan rakkoo keessa hin galchini. Dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyya daawwattoota hordoftoota keenya wanni isiniin jedhu caalaan dhiibee nanaqeetii miti rakkoo tana jaaladheetiin caalaadhaan rakkoo tana keessaa baasaadhaaf seene wanni isinii galuu qabdu. Muciyyuu ilmoo namaa rakkoo keessa naqinii jettanii yaani hedduu takka qomachuuf jettanii caalaan dhiibee nanaqeetii miti yan. Shaffaataa mana arabaa agartee miti dalayduu mana arabaa keessaa dalagaachi dhaabee jechuun onnaddee caalaa rakkoo tana keessaa hin baasaaf seene malee caalaan nanneeyne garuu seene akkaan seenetti seenetiin mataadhaan keessa jira. Lubbuun tiyyatti baatuuf ifkanneetiin jiraanii garuu taniin joobicha caalaadhaas hin kommatinaadha. Anata seentee mataadhaan jirtu. Tamam caalaa hin kommatinaa har'aan booda. Wanni dhuftee haa dhuftu jettee. Wanni dhuftee haa dhuftu. Daawwatootaa fi hordoftoota keenya egaa kunoo maaddiinis akkuma isin afaan sirraa dhaga'u jirtan caalaan isinitti himutti hin jiru. Rakkoon caalaan itti na dhiibee rakkoo inni keessa na galchu jiru takka illee hin jiru jaaladheeti. Jaaladheeti seenuu cinaan dhaabbadha jeetiin seenee eegaan seenee booda gammu garuu ammoo dubbiin karaa biraan na jijjiiramtee isiniin jechaa jirti.